Namichatu qabeenyaan qabu iyyumni baay'eedhuma itti hammaatee daraaramee guddaan irra geenyaan hojjetee of jijjiiruudhaaf haadha manaa isaatti utuu hin himin haadha manaa isaa dhokatee biyya hojiin jiru tokko dhaqee waggaa 3 guutuu achitti dadhabee dafqee xaaree hojiin isaas jijjiirama dhabee waggaa 3 hojjetee qarshii 3,000 bichii harka isaa keessatti qabatee gara mana isaatti galuudhaaf karaarra bu'e. Imala karaa keessa utuu adeemaa jiranii namoota lama akkuma isaa hojii hojjechaa turanii gara biyya isaatti galuudhaaf adeemaa jiran tokko arge. Isaan wajjin adeemsa karaa erga eegalee booddee karaatti namichi tokko itti dhufee dhaabadhaamee jedheen. Sadii ta'anii gaafa dhaabatanii akkasittiin jedhe namichi kun. Namichi kun baay'ee gorsaa beekamaadha. Baay'ee nama gorsa. Baay'ee dubbatee amansiisa. Dubbiin dubbatu akka nama raajii dubbateeti. In raawwata. Isa booddee akkasittiin jedha. Qarshii naa kennaa gorsan isinii kennaa jedhe. Ishii qarshii meeqa meeqaan nu gorsitannaan gorsa 3 qofan isinii kennaa qarshii 3,000 naa kaffalaa jennaan hin kaffallu jedhanii warri sun darbanii deeman. Isa booddee namichi inni kun hafee bakka birrii 3,000 kana siin kennaa gorsa naaf kennii tarii gorsa keenya jijjiiramuu hin danda'a. Amma irratti hojjedheeran jijjiiramne amma irratti hojjedheeran hin sooromne jireenyi koo ammayyuu duwwaadhaa jedhee taasifnaan gorsa an ammas gorsu kanaan hin jijjiiramtaa ittiin jedhe namichi. Isa booddee gorsa 3 kenneef. Gorsi kun 3 akkas ture. Ati gaafa karaa deemtu dhiyoo jettee karaa qaxxaamuraan adeeminii jedha gorsi tokkoffaan birrii 1,000 kaffalee. Lammaffaa waan sin galchine keessa hin galinii jedha birrii 2,000 kenneef. Sadaffaa ariifattee jarjartee murtii hin fudhatinii kan jedhu gorsa 3ffaa kenneef qarshii 3,000 achuutti kaffalee dadhabbii isaa waggaa 3 gorsa 3tti kennee darbe. Utuu adeemaa jiru jara kana dhaqee qaqqabe warra sila dedanii darban. Isa booddee karaan keenya fagoodha waan ta'eef karaa qaxxaamuraa kana darbinaa bosona kana keessa karaan qaxxaamuraatu jira jedhanii gaafa isaan bosonatti goran namichi sila gorsa bitateera waan ta'eef isa booddee isa isaan jedhan dhiiseetu karaa madheeraa irra imalatti fufe. Karaan kun kutaadha isa isaan jedhanii irraa goran asirraan qaqqabna isa isaan jedhan asirraan dafnee galla isa isaan jedhan dhiiseetu karaa madheeraa sanarraa deemsa jalqabe. Utuma adeemaa jiru mana isaa utuu hin ga'in aduun itti dhi'e. Isa booddee mana tokko karaa irratti argee itti goreen koo akka heedhumaa asan bula jedhee yaadee of murteessee gaafa dhufanii baarrii bananiif maaloo aduutu natti dhiyeena bulchaa jennaan bulii jedhe abbaan manaa. Isa booddee gaafa balbala banatee kellaa namichaa keessa ga'u iddoo awwaalaa baay'eetu jira. Namoota awwaalamanii reeffi isaanii achi keessa guutee jirutu jira. Isa booddee maaliif ta'e kun jedhee gaafachuuf jedheetu waan sin galchine keessa hin galin isa jedhu sila gorsa bitateera dubbachuuf jedheetu hin ariifanne hin dubbanne dhiise. Isa booddee lixee waan laataniif nyaatee lafa rafi jedhan rafee ganama bariidhaan waaqayyo sun haa eebbisu nan gala nagaadhaan jennaan namichi ergaa na biraa qabdaa jedhe abbaan manichaa. Maa inni ergaan koo jennaan argiteettaa reeffa killaa koo keessa jiru iddoo awwaalaa killaa koo keessa jiru argiteettaa innaan eeyyee argirannaan ati akkamitti hin dubbanne manni koo garaarra waan ta'eef namoonni baay'een gaafa duun itti dhi'u akkuma kee kana dhufanii bulu. Maa inni reeffi namaa kuni maa inni awwaalli namaa kuni killaa kee maal fuudha jedhanii yeroo isaan na gaafatan waan isin hin galchine keessa galtan jedheen namoota akkasiin ajjeese. Namoonni baay'een immoo ati illee nama gaariidha nama bareedaadha ati manaa kee garuu bifa hin qabdu hin bareeddu naan jedhu namoota akkasittiin waan isaan hin galchine keessa galan ajjeese. Reeffi ati argitu kun warra waan isaan hin galchine keessa galan hunduma isaaniin ajjeese hin baasu mana kootii. Ati garuu waan tokkoyyuu nan gaafanne kabaja mana koof laattee naafis laattee dhagaa waaqayyoon galii ittiin jennaan namichi gadi ba'ee galateeffate. Edaa gorsa bitachuun koo na baasee silaa du'eeraa jedhee gammadee ituu karaa deemaa jiru jarri tokko kaleessaa bosona keessa utuu deemanii jiranii saamtonni itti dhufanii isaan ajjeesanii isaan qalanii qabeenya isaanii harkaa fudhatan jechuu dhaga'ee gaafa informeeshinii qoratu namoota kaleessa karaa qaxxaamuraa jedhanii isarraa goranii deeman sanaadha.
Inni garuu gorsa waan bitateef hin duune ammas. Waaqayyoon ammas galateeffatee yaa Waaqayyo gorsa kana bitachuun kun na gargaare jedhee darbe. Ammas gaafa mana isaatti galu lafti bariidha. Gaafa mana isaa banatee ol galu haadhi manaa isaa dargaggoota lama gidduu ciifti. Inni kaleessa utuutti hin badeera waan ta'eef. Isa booddee danqaraa mana ittiin cufan fudhatee achumatti ishee sajjeeseen dargaggoota kana sajjeesa jedhee yaada isaa keessa dhufe. Ariifattee jarjartee murtiin kennin isa jedhu gorsa sadaffaan sammuu isaa kee dhufnaan itti dhiise. Aareedhuma obsee taa'ee dhufuu isaa bartee kaatee eessaa dhuftaa? Baddee turtee jettee itti mormitee nagaa gaafatte nagaa gaafachuun barbaadne. Aaree jira waan ta'eef. Isa booddeetuma nagaan gaafatiin maa inni hindu'e na seetee badee achi nafa na seetee ana abbaa manaa kee dhiiftee dargaggoota wajjin bultaa jedhee gungumuu jalqabee aariidhaanis waa dudubbachuu jalqabnaan akkasittiin jette. Obsi qoyisittan himaa jette. Ati biyya kanaa deemuun kee na dhiiftee sokkuun kee tureera. Waggoota baay'ees lakkoofsiseera. Erga ati na biraa deemte garuu ani yeroo suman ulfaa'e ijoolleen kun garaa kootti na hafanii yeroo dhalatan immoo lakkuu ta'anii. Isaantu guguddatee dargaggoota ta'ee si eege malee ani nama biraa wajjin waan an jiraadhu sitti hin fakkaatin ittiin jennaan namichi na himataa qabate. Maal kun jedhe amma tuun ka'ee murtii fudhadhee siinis ijoollee kana ajjeesira ta'e ani nama gumaa ta'eera ijoollee makoon ajjeesee oole ariifadhee murtii bagan hin fudhatin jedhee gorsa isaa bitate kanaaf baay'ee gammade. Gorsi kun sadan mana namaa gaafa dhaqes du'a isa oolchee karaa gaafa deemus du'a isa oolchee maatii isaas du'a oolchee ofii isaafis du'a oole namichi kun. Egaa viidiyoo gabaabaa kanarraa ergaa guddaa akka argattan abdii guutuun qaba. Maal jechuun barbaada? Jireenya keessan keessatti ariifattanii kanatu na baasa jettanii kanatu na ceessa jettanii daandii waaqayyo isin buusirraa gara daandii biraatti hin gurinaa. Imala gaarii irraa imala jal'inaatti hin gurinaa. Daftanii jireenya keessan jijjiiruuf jettanii daftanii sooromuuf jettanii daftanii guddachuuf jettanii karaa hamaarra hin adeeminaa. Daandii waaqayyoo irraa hin jallatinaa. Ammas ergaan isinii qabu jireenya jiraattan keessatti waan isin ilaallanne keessa hin galinaa. Waan isin hin barbaachifne keessa hin galinaa. Jireenya namaa keessas hin galinaa. Maaliif jireenya waaqayyoo isinii kenne jiraadhaa. Namoonni baay'een waan isaan hin barbaachifne keessa galanii miidhamaniiru. Kiristiyaanni jireenya waaqayyoo isaa kenne jiraata malee jireenya biyya lafaa keessa galuu hin qabu. Innan dubbachuu barbaadu. Qabiraan ariifattanii murtiin kenninaa. Rakkinni ulfaachuu danda'a. Qorumsi jiraachuu danda'a. Lolli jiraachuu danda'a. Ariifattanii murtiin kenninaa jireenya keessan keessatti. Namoonni baay'een ariifatanii murtii kennanii biyya lafaa kanarratti yeroo isaan of ajjeesan, yeroo isaan of miidhan, yeroo isaan of balleessan baay'ee argina. Kanaaf jireenya keessan keessatti ariifattanii jarjartanii murtiin kenninaa. Wangeela Luqaas boqonnaa 8 lakkoofsi isaa 15 akkas jedha. Lafti gaariin warra dubbicha fudhatanii garaa gaariidhaaf abboomamaadhaan rakkina hundumaa obsanii ija godhataniiti jedha. Kun dubbii Waaqayyooti. Viidiyoo biraadhaan amma walitti deebinutti nagaa Waaqayyoon nuuf tura.